لا دبست لا دبسي ما وانجيلا كيتي بر دبسين جدي بر أنا يو جتشون دوغورا دبسلي أتوما دبسي ما لا إيشن دبسار سنو رابر تجرابر أوكي أكنا جدا سلمون دوبرتوتا موتوتا دبا تربا إنفودي ميكا فودي ميكا فودي أيه ميكا فودي سنجدي سنتنو لا هاليلويا هاليلويا ما تعرف إبراني كبدا هاليلويا جدي كاي قالني واقعي يفاتو يتشو هاليلويا ما تعرف إبران كبدو ريان تيتون كبدو سجلي والفودا دبسا كسجلي واقعي للبا أممتي والفودي كيتي دبسا هذا غاني أمني أتلنا هذا جيسو أبي بدبسا أنجربو dubbisi ol fuudhii dubbisi qoonqa kan kee sagalee kan kee dimsi ol kaasii dubbisi maa saalfatta itti maqaa isaatiin waggaa ol kaasii dubbisi kaashira lageeffadhan eeshi sigaaf akka jedhu salamoon dubartoota mootota 7 in fuudhe meeqa fuudhe dubbisi amma dubbifadheera nuti laa dubbisi shibatu meeqa siin gaafadhe dubartoota meeqa fuudhe salamoon meeqa barreessaa jirana lakkoofsa barreessaa 700 barreessaa meeqa fuudhe 700 nabi muhammadii ka 700 fuudhe salamoon keetiin tun adeebistu qoyme keeti waye meeqa fuudheen siin jedhe salamoon sagal moo 700 haleluya akkas wangela kanke deemi san arrabsiiti dhabamsiise wangela keessa kottu gara quraana gara muhammad galatoom kanuma si garsiisuufi wangela isinin garsiisan isinin lallaban abrahaam meeqa qabaadha mana abrahaam meeqa qaba imbeeku nabi muhammadoo meeqa qaba meeqa fuudhe sagal salamoonoo meeqa fuudhe Ibatar. Kam turra hamada. Lama shayu. Wangila keetis gati Qur'aan as gati deema yana gati fitadde jarana akkas umatte. Hai. Keetiiro. Ustaad dubadda inshallah akkas inshallah galatoom barsiisa. Waa'ee nama maara softaate maashii waa'ee nama wajjin. Baleeso intalli jaartii haadha fa'aa miti ajajuun dandeessuuti dhiisati waa ishee dhiisati abshir. Ibsaa akkasumiti Yesuusii wajjin maaliif walitti fidduudha Yesuusii Muhammad maaliif walitti fidduudha hagartee Yesuus nama takka fuudhe bar. Yeroo takka Dhaggeeffadhu. Muhammadda. Annan deebisaa naa gaafadhaam. Tole ajee abuutal haa dubbadda ustaaz sirii mijataa. Yeroo takka nama dubbisnaa qoy. Abuutal haa. Ma dhaggeeffadhu Selemoonitti amannamini kan sinii galuu qabu. Tole. Nuti Selemoonitti amannamini kan sii galuu qabu. Tole dhiisi bakka amma dhiisa kan nama tokko hojii dubbadda tole ifa. Abeet. Ustaaz dubbadda yoo isinii mijete. Waan jedhe Salamooti amana wangeelatti ni amantan dubbiin isiniif hinne kun dubbii wangeelaati moo dubbii quraanaati. Wangeelatti in amanna amanuu guutuutti amanna garuu. Na dhaggeeffadhu waan siin jedhe ifa. Waan inni amma dubbise na dhaggeeffadhu ka goobasii koo suuta nagaan sifaatu akkam dura. Nagaa galata gooftaa. Ameen. Bootaan amma dubbise kun wangeela moo quraana? Wangeeladha. Seera uumamarraan kan mul'atu yanne sagalee waaqayyooti moo sagalee seexaanaati? Sagalee waaqayyooti garuu. Goobas garuu ta'edhaa gara dhiifama. Dhimma Kiristoosiin haasaa jirran waa'ee Selemooniini. Goobasi suuta jedhime akkanaami. Seera uumamarraa uumama seera uumamaa jalqaba tokkorra waaqayyo jalqaba bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumerraa hanga mul'atu yanis isa xumuraatitti dubbii waaqayyooti moo dubbii namaati?
Dubbii namaati maaliif akka barreeffamee qaba? Maaliif waan Maaliif hin dhaabbaddaa? Na dhaggeeffadhu gaafiin kiyyaa'u siif hin galle dura si gaafachuu deema. Seera uumamaa irraa ilaan qamulotti yaannes dubbii namaati moo sagalee waaqayyooti? Sagalee waaqayyooti maafi namaati. Seera uumamaa irraa ilaan qamulotti yaannes dubbii dhugaati moo dubbii dharaati? Maal taate namichoo? Namichoo naa deebis akka dhiiraan naa deebis ifa. Maaliif? Waan sin jedhe. Dhaggeeffadhu kaa. Na sin gaafan dura dhaabbata carraa Gobazi hoolaa Yesuus Kiristoos hoolicha waaqayyoo jedhame. Ani hoolaa miti ani nama. Ati hoolaa waaqayyo ati hoolaa Yesuus ati hoolaa Ameen ameen hoolicha waaqayyoo sirriin. Hoolaa miila meeqaati ati miila afurii moo miila lamaati? Miila lamaan mirga abbaatti teessoo isaatti simatu sana beektaa? Hoola ati hoolaadha moo nama moo hoolaati? Hoolicha waaqayyoo kooftaa kooti. Ani hoolaadha jedhime ani hoolaadha jedhi ani nama. Hoolaa jechuun masiidha qaanii hoolicha Yesuusidha. Ittiin qaana'uun. Ittiin qaana'uun. Si kabaja cufadhu. Ittiin qaana'uun hoolicha waaqayyooti. Gobazi ani hoolaadha jedhi namaami. Iyyanan hoolicha gooftaa Yesuus gaaf tokko. Akkas jedhe ani nama ani hoolaa miti ani abumoos hoolaa miti nama ilma namaati. Ati keettu ani namaa miti ani hoola jedhi. Maaliif akka jedhame hin beektu dhiisi. Okay ati hoolaas namaa sii miti. Fitsum hoola fitsum nama. Akkani jedhu warra gaafa dhufee gara isaatti himatu reettotaaf hoolota adda qooda siniriyoota warri maqaa isaatti namanii warra maqaa isaatti namanii ni farada. Laan an waan obseetiin waan ati na gaafattu sii deebise yoo na hojii obsite sirraa waa baradhan irraa baratta jedheetiin warri as jala jirus hawwa waan siin jedhe macaafni kan kee kakuu moofaanis kakuun haaraanis dubbii waaqayyooti moo dubbii sayxaanaati? Dubbii waaqayyooti garuu yeroo isaatti maaliif akka jedhame? Garuu keemee dhaabbadhu garuu sin waan si gaafadhe qofa deebisi maqaan keenya oguun jedhe maqaa obboleetteetiin aannimin. Okay? Ishi irraan si deebi ammas irraan si deebi Gobazi akka nama barateetti kakuun moofaa fi haaraawni sagalee waaqayyooti moo sagalee namaati? Sagalee waaqayyooti garuu maaliif akka jedhame? Garuu kan si jedhu sitti mudhaggeeffatu maal anime? Sammuun kee cinqillaa yeellam maaliin jiru sammuun kan kee? Ishi elaa dubbachuun hin danda'amu hin danda'an. Si gaafachuu jira boodara hin dubbatta. Jechuma tokkoon akkan si duqaa naannoo barbaaddeeti. Isa ijoollee mandurbaa wayya. No, I'm gonna take a shirrak, yeah. Thank you. Akka ta'u. No, the green one. Sagalee waaqayyoo garuma hiikame duwwaatti hiikama miti. Maaliif jedhamee? Mee gurbaa kana itti dubbadhaan qasu. Tole. Ittafa. Ifaadha moo ifaadha? Ifa. Ifa naan jedhan. Maal jedhu? Ifa naan jedhan hin jedhe. Tole ifa. Abeet. Jirtaa? Galata gooftaa kooti. Gooftaan keessan eenyudha? Sagalee har'a baruu hin barbaaddaa? Isa baruu barbaaddaa? Isa jireenya ta'e karaa dhugaa jireenya isa ta'e sana. Tole Yesuus Kiristoos kun waaqa kadhatu qaba moo qabu? Yesuus Kiristoos ani karaadha dhugaadha jireenya ofiisaayyuu waaqadha. Waaqa kadhatu qaba moo qabu? Waaqa kadhatu ofiisaayyuu waaqa guutuudha siin jedhaan jiru. Waaqa kadhatu qaba moo qabu siin jedhe? Waaqa ofiisaayyuu hin jedhanii. Waaqa kadhatu qaba moo qabu kama caafaatti siin jedhe? Yeroo meeqaaf akka inni kadhatee darbee moo bari? Rakkoon qabu waaqa kadhatu qaba moo qabu siin jedhe naa deebisi haati. Waa'ee Yesuus kana baruu barbaadde siif ibsuu na dhaggeeffatta deeqa tokko. Waaqa kadhatu qaba Yesuus Kiristoos waaqa kadhatu qaba moo qabu siin jedhe. Ka waa'ee isaa siin ibsa ani kallattiidhaan Yesuusin kadhataan kadhatu eekkan si deebisuu barbaadda. Waa'ee Yesuus siif ibsuu nan barbaadde deeqa tokko naa kenna. Ifa. Gaafuma deebisi haa. Yesuus Kiristoos. Araamaakki. Waa'ee Yesuus barbaaddeeni? Yeroo inni kadhate maaliif akka inni kadhate? Amma na dhaggeeffatta? Yesuus Kiristoos waa kadhatu maaliif akka inni kadhate? Yeroo immoo lafarra turees maaliif akka inni ture? Amma immoo eessa akka jiru si ibsu? Ifa akka isaa goonu kaa waliif haa gallu. Yesuus Kiristoos ni kadhata moo kadhatu dura dursu? Yesuus Kiristoos waggaa lafarra ture keessatti abbaa isaa kadhataa ture. Tole abbaan isaa sun waaqa moo waaqa miti? Waaqa guutuu. Tole kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqa kadhachaa ture miti? Yeroo lafarra turetti waggaa meeqa akka ta'e moo bari? Kanaafuu waaqa kadhatee miti Yesuus? Yeroo sanatti. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqa kadhatu qabaa jechuudha. Waaqa guutuu jireenya bara bara aboo guutuu akka inni qabu jireenya bara baraa kennuu akka inni danda'u si kennu. Yesuus Kiristoos booyaa kadhachaa ture miti? Yesuus Kiristoos himee waaqa jireenya guutuu aboo guutuu kennuu danda'u ta'uu beektaa? Sababoota laamee afaan isaa waliin beeytanii maali namni kana? Gaaffiin qabanis. Ni gaafatta gaaffii afaanii naa deebisi yoo gaafachuuti ni gaafatta rakkoon qabu. Tasgabbaayitiin ni gaafatta ni gaafata. Maaliif akka inni kadhadhu sitti immoo? Waaqa qaba moo qabu Yesuus?
Yesuus Kiristoosii ofiisaa waaqadha shideebiin ta'u kun. Ani waaqan qaba yoo jedhee macaafa keetti ni fudhatta. Ani waaqan qaba kan jedhu ergama abbaa koo raawwachuuf waggaa 300 meeqa lafa kan narra ture beekta. Macaafa keessatti ni jedhamoo hin jedhu Yesuus waaqan qabaa ni jedhamoo hin jedhu. Waaqan qabaani lafarra yeroo ture ergama abbaa isaa raawwataa ture namicho. Kanaafuu waaqani qabu qabu gaafa lafarra ture. Waaqayyo abbaa isaa fayyadamaa ture garuu immoo waaqummaa guutuu akka inni qabu. Waaqani qabu dhageessu namichana. Maa wajjin garagaraa jarri sifaati nageessu. Nageessu itti mee dhiisuu duwwaa Yesuus karaadha dhugaadha jireenya manis ishi. Tole waaqani qabu siin jedhee bara. Sitti maan jira ergama abbaa isaa raawwate isa abbaa isaa sanaan immoo an abbaa koo keessa inni na keessa de waaqummaa guutuu iddoo tokkotti qaba. Suutuma jedhee naa deebisa miira keessan galiiniiti suutuma jedhee naa deebisa Yesuus Kiristoos waaqa qabu moo hin qabu siin jedhee bara. Sitti meen jira waaqa abbaa qaba garuu waaqayyo abbaa yeroo sanatti raawwataa ture garuu immoo wal keessa jiru waaqummaa guutummaa wajjin qabu. Galatoomi Yesuus Kiristoos waaqa qabaa baga amante ati waaqa Yesuus Kiristoos sana waaqessitamoo Yesuus Kiristoos waaqessitare. Maal ila sitti moo ana abbaa keessan na keessa waaqa san waaqessitamoo Yesuus Kiristoos waaqessitaa siin jedhe. Ati namicho amma tigaa Yesuusin gansiisee waliin dhaattee aadaa jirtanii garuu maaliif akkasitti beektaa Yesuus waaqa guutuudhaa siin jedheera. Ifa angara Yesuus si fide jedhee rakkachaa jira Yesuus Kiristoos waan ati jettu kana hin beeku Yesuus Kiristoos waaqan qabaa jechaa ture malee ani waaqa jedheen turre tole saniif ati waaqa qabaa jettee akka ati amantu. Waaqa jireenya keenya dhageeffadhu gaasii deebisu. Waaqa jireenya kennu ta'uu isaan beektu ati siikiin kenna. Waaqa jireenya kennuudhaan. Ifa yaadata. Abeet. Waaqayyo tasgabbisiifa kennu ishee. Ameen jedhe. Sinnaa kadhatamin dura kadheera. Adda baasaa qoyitee. Barsiisa sobaa duraaf jechoota barbaachisu dura dhaabbatarra kan gaafachaa jiru Ibsaa Muhammadi Abduu Tahal Atoobsi Takaashi. Kan gaafachaa jiru kan gaafatamaa jiru garuu anis gaaffiin qaba gidduutti. Iyyoo maayikii qabadhu. Ifa. Gaaffiin qabanis. Ifa. Gaaffii meeqa na gaafattaniittu ni gaaffiin qaba. Kadhaan keessi nagaamne. Gaaffiin qabanis. Kadhaan keessi nagaahamneen jedhe. Maal jechuudha? Itti naaf himuufi? Tansiima. Kadhaan kee dhagaameera moo nagaamne? Eenyudhaati? Eenyudhaati itti naaf himtu kun? Sitti mul'ataa hin jiru? Nama akka kootiidha maal naa kadhattare? Hayyee ati al tokkoffaa miira tasgabbiitiin haasa'e yeroo haasoftu. Sigalee. Akkasii gara. Amantaan kee tiksiin qabu yoo ta'e naamusa ittiin haasoftu hin qabdu yoo ta'e aadaamti safuumti jira duudhaan jira waan ta'eef yeroo haasoftu ati nama wajjin nama dhaggeeffachaa yeroo mukan jedhan baalan jedhiin bishaaniin ibiddan jedhiin. Sigalee seera marii keessa hin jiru kun. Waan sii galee naa gale jedhiitiin raasee waan humna keetii oliin moo lakki kun naan gallee jedhi. Akkasitti haasa'ama malee mariini hoyi dhaan miti. Sigalee. Sini dhaggeeffadhaa gareen keessanii gaafatamuu amma dandeessanii gara keessanitti yaada qajeelchuu malee waan jedhu namni dhaggeeffatan orga ta'e immoo duudama waca kana keessatti waa'ee jaalala Yesuus taasee mamba. Ammayyuu dhaggeeffataa hin jirtu. Sigalee. Ammayyuu dhaggeeffataa hin jirtu. Macaafni kee kan inni si ajaju gadi ba'aa ilaala daandii inni durii inni ba'eessisuun amma eessa jira jedhaati iyyaafadha akka boqonnaa argattanii fi karicharra deemaa siin jedha qoradhuu siin jedha hubadhuu jedhe Tasaloniqee shanaffaa tokkoffaa boqonnaa 31 irratti illee hundumayyuu qoraatii adda baafadha isa ba'eessarra deemaa siin jedha ati immoo hoyi eeshaaza mindinno kun maala kun uko intinis miti sigalee siinis hin fayyadu. Ati nama lubbuu keetiif yaadu yoo ta'e nama ofii keetiif yaadu yoo ta'e ofii keetti illee nama biraatti yoo naamusa qaba haasaan tokko sigalee yoo amantaa qajeelfama akkasii qabullee dhabdee aadaan jira adeemsi ittiin mari'atamu jira. Dhaggeeffadhu namicho amma ati nama guddaadha dhaggeeffadhu sitti nima waa'ee amantii keessan seenii amantii kiristaanaatii maal akka barsiisuu fi amantii musliimaa maal akka ta'e hin beekna. Wacaa kan oolu si suura namaa galagalchaa kan oolu amma dandee immoo jibbinsa kan facaasu eenyu akka ta'e hin beekne. Amantaa qabdaati.
Haraa amantaan isin naa kenname amantaa mataaf danda'e. Innis Yesuus Kiristoos kan jedhamu. Dhaggeeffadhu. Amantaa qabda. Keessa seenee namarraa siin amantii nama. Amantaa qabdaan siin jedhe. Maaliif? Qabdaa. Qaba Amantaa maal jedhamudha amantaati qabdu. maaliif gaafatte? Baruufani. Yesuus Kiristoos jedhama beektaa kan inni itti amanee jiru. Isatti amane inni immoo jireenya. Isatti amante hin jenne barakkoo amantaan kee maaliin jedhe maalitti amante hin jenne Yesuusitti moo dhakaatti moo Maariyaamitti moo eenyutti amantee siin hin jenne maalitti amanta siin hin jenne afaan Oromoo beekta miti ifa. Eeyyee beekaadha. Ayyee amantaa qabdaa jennaan eeyyeeniin jette amantaan kee sun maalidhaan siin jedhe amantaan kee sun maalidha malee maalitti amantaa siin hin jenne. Maalitti amantaa siin hin jenne. Egalee amantaan ati itti amantu amantaa ati qabdu sun amantaa maal jedhamudha. Ifa. Murteessaani. Murteessummaa maal akka ta'e baruudha. Lakki waan si gaafadhe si galeera buleessu. Dhageera amisa sitti maan jira. Ilaa amma Kiristoositti kan amanu kiristaana eshi kiristaana no. Kiristaana dha. Kiristaana no eshi. Amantaa kiristaana jedhamudha kanatti qabu. Peenticha. Kan qabadhare keessa. Kamiin qabadhare kiristaanetta peentichetta takka itti mana jalaa jijjiirta. Isa kamidha mee amantaan kee maali? Tokkummaadhaan isaanoo. Ayyee kiristaanadha. Kiristaanash. Kiristaanadha. Ati kiristaana? Eeyyee eegaa maqaa. Ayyee galatoome. Mee amantaa kiristaana jedhamu kana Yesuus Kiristoos barsiiseera? Eeyyee barsiiseera. Ayyee galatoome lakkattaa sun bareedaadha. Mee eessatti barsiise mee naa kennime amantaa kiristaana wanta jedhamu? Kiristaana jechuun egaa. Hiika isaa definition isin gaafanne. Ifa. Dhaggeeffadhu kamaare. Kiristaana jechuun maqaadha. Xurootaan si dhaggeeffadha. Garuu maalan si gaafadhe beektaa gaaffii koo baraa deemi. Definitioniin yookaan hiikaan kiristaana jechuun maalidhaa isin gaafanne nammasitti. Maalan si gaafadhe. Maaliif amantaa kiristaana jedhamu Yesuus barsiiseera hin jedhe. Kiristaana jechuun immoo isa Kiristoosii nama nateedhaan jedhe. Si dhufa. Maalan si gaafadhe nama. Hiikaan kiristaanaa maalidhaan siin jedhe moo Yesuus Kiristoos kiristaana amantaa kiristaana jedhamu barsiisaa tureera jedheen si gaafadhe. Gaaffiin gosa kami? Amma maaree suma dhannaan beektaa amma kiristaana jedhe barsiiseera atteni. Maalan si kan Kiristoositti amanan immoo. Dhiisi ka'ee waan si gaafadhe naan deebisiin. Ilaa maalan si gaafadhe beektaa ifa. Rabbi si ifa ibsu. Maalan si gaafadhe beektaa amantaa kiristaanaa hordofaa jira. Ifaan. Iyesuus Kiristoos amantaa kiristaana jedhamu kana amantaa kiristaanaa qabadhaati yookaan amantaa kiristaana jedhamu jala deemaa jedhee barsiiseera jedhe. Kun waan Kiristoos na hordofaa dhageessa muka deebiin koo akkas ture egaa. Kiristoos na hordofaa anatti amanaa jedheera kan isatti amane immoo kiristaana malee ati maqaa barbaadde maqaan garuu dhakaa jedhee amanes muka jedhee amanes Kiristoosiin hordofnaan